kaleessa isa deeggaruun kenna ammoo dogongora hin turre waanuma godhamuu qabutu godhame. Tarii wanni kun diraamas ta'uu danda'a. Lammaan wayyaani mattu ergee afaan damma dibatee dhufe Jawaar nu gurguree Jawaar ofii of gurgurte. Abiyyi Ahmad ragaa barnoota isaa inni kutaa 12 namni fidu yoo jiraate baduu lamma gara digirii 4-5 qaba. Ima bitatte jechuudha. Amma Abbaay Tsahayyee Faantiyyoo amma Profeesar kama dhugaa jechuudha. Kaardii lamaan taphachuu hin dandeettu. Hayyee eega nu haa ceessuu jedhan nu haa ceessuudha itti amananii hojii isaa ilaaluu malee hinaafuma dhuunfaa qabdaniif populaaritii namni kun qabu kun hinaafa malee waan biraati miti. Ashama harka fuunee jirtu jecha turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee jirra. Waan muraasa takkaaf lama dubbachuu barbaada. Inni jalqabaa konfiijinii wahiitu jira. Amma keessattuu kaadireeleen bilxiginnaa wanni amma isaan akka haarawaatti gadi baasuu barbaadan fakkeenya amma haasawa Jawaar Mohammad asiin dura godhee asii warroonni paartiilee Oromootaa hedduun namoonni hedduun aktiivistoonni illee namoonni hedduun Abiyyi deeggaramuu qabaadha ka jedhamaa ture. Sirni nama nyaatan wayyaanee qabsoo hadhooftuu uummanni Oromoo harki parsantii 95 ol olmoos jechuun hin danda'ama. Harka micciiree aangoo irraa darbe. Yeroo sanitti namoonni jijjiirama ka jedhaman fakkeenya Lammaa Magarsaatti uummanni Oromoo Lammaa jechuun even confusion ture jechuun burjaajiinsa muraasa ture yeroo jalqabaa san tarii wanni kun diraamas ta'uu danda'a. Lammaan wayyaani mattu ergee afaan damma dibatee dhufe waan confusionii hedduu ture namoonni amananis kan hin amaninis hin jiru. Garuu dubbiin deemtee hayyoonni Oromoos itti amanaa waan kana. Lammaan ammoo Abiyyi Ahmad kanu takkaatu arginee hin beekne eenyu akka ta'e namni kun eessaa akka dhufe poozishiniin isaa maal akka ta'e kan namni hin beekne Lammaan amanee nama kana as baase. Yaadattu yoo ta'e walgahii wahiitu ture caffee Abiyyi Ahmad yeroo jalqabaatiif kan nuti argine jechuudha. Walgahii caffee san Lammaan utuu deemuu danda'u namni kun uummataan wal barachuu qaba yaada jedhu. Fakkeenya amma Abiyyi Ahmad gaafas haasawa sabboonummaa babbareedaa godhe. Gaafas Lammaan waltajjiirraa hafee Abiyyi bakka buusee gara caffee ergee Abiyyi haasawa bareedaa godhee uummataan akkasiin wal baranne. Haa ta'u garuu piraaktikaalii yeroo deemnu uummanni Oromoo shakkii irraa qaba ture. Fakkeenya amma Jawaar Mohammad yeroo wayyaaniin harka micciiramtee aangoo irraa darbamtee Abiyyi kun eenyu akka ta'e hin na'u from the beginning Jawaar hin beeka ture jalqaba irraa namni kun eenyu akka ta'e jechuun nama siyaasaati nama qabsoo kana hoogganaa ture. Taaktikaalii gootota hedduu qabdi Oromoon namoota hedduu ka qawwee qabatee bosona jiru ka dhagaa qabatee wayyaanee fuuldura dhaabbate namoota hedduutu jira. Fakkeenya wahiyyoo yoo fudhannee hoolota wahiitu jira hoolota dhibbaan lakkaa'aman haa jennu. Hoolonni kunniin tikseetu barbaachisa. Tikseetu barbaachisa. Akkasumas ilma namaa qabsoos ta'ee wanni hundi hooggansa barbaada. Hooggansa gaarii taaktikaal kan barnootan kan hayyummaan hoogganame Jawaar Mohammad taaktikaan waan hunda irra aane qeerroo dammaqsuudhaan miidiyaa OMN ol baasuudhaan namni kun shoora olaanaa taphate. Jawaar yeroo hundayyuu waan dubbatu wahiitu jira. Riiskii fudhatan malee riskiin hin jirtu jedha. Kana jechuun waan tokkotti adeemuuf tarii injifatamuu dandeettaa tarii ammoo karaa dogongoraatirrallee deemuu dandeettaa garuu waan san yaaltu malee itti deemtu malee hin argitu. Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad eenyu akka ta'e jalqabarraa qorannoo isaa eegalee kitaabota inni maqaa nama Yabiirsim jedhanii afaan Amaaraatiin maqaa isaa dhukfatee barreessaa ture. Abiyyis akka kitaaba san barreesse dubbatee jira. Irkaabinaa manbar kitaabota jedhaman hedduu ammallee haala guddina isaa namni kun akkam haala barnoota isaa. Baay'ee wannan isin gaafachuu barbaadu. Abiyyi Ahmad ragaa barnoota isaa kan inni kutaa 12 namni fidu yoo jiraate. Ragaa dhugaa jechuudha iddoo inni itti baratee ragaa wajjin namni fidu hin jiru. Warroonni wayyaanee namni kun ejentii wayyaanee guddaa ture.
Civil service irraa bitatan digiriis ta'e abbaa duulaa amma gara digirii 4-5 qaba. Ima bitatte jechuudha. Amma abbaa Tsaahayyee Faantiyyoo amma Profeesara kama dhugaa jechuudha. Maaliif wanni hundi easy ture bakka barbaadanii bitachuu danda'an. Kanaaf Jawaar waan jira hunda qorannoo godhee namni kun adeemsi isaa maalii kaayyoon isaa maalii jalqabarraa waan hunda hin qoratta akka nama qabsoo hoogganaa jiruutti akka nama siyaasaa barateetti waan hunda qoratee namni kun akka Oromoof hin taane adeemsa isaa yaada isaa even I think Abiyyi mataa isaa waliin haasee yaada isaa waan irraa hubate natti fakkaata. Kanaaf namni kun hin ta'uu jedhee waggaa 2 dura osoo inni gara aangootu hin dhufu namni kun hin ta'uu jedhee mee fakkeenya gaafas Jawaar kophaa isaa mormaa ture. Nama hagamtu fuuldura dhaabbate Jawaar hin maraatee maal ta'ee dhaabbadhu nama kanarraa bu'ii otuu Jawaar gaafas iyyuu mormii irraa dhaabbachuu baate namni Jawaar dhaga'u muraasa ture. Almost ammataan kiyya mormaa ture. Jawaar maal jedhe? Hoggansa jechuun nama akkanaati. Maal jedhee eega isin jettan jedhe. Ilaal. Hoggansi waan ummanni barbaadu hordofa waan ofii barbaade diktatorummaa akka Abiyyi Ahmed kan osoo hin ta'in hoggansa jechuun nama waan ummanni isaa barbaadu beeku even dogongorallee yoo ta'e itti mul'isuu loojikaalii ummanni isaa waan kana akka hubatu eega didan hayyee Jawaar barreeffama inni waggaa 2 dura osoo Abiyyi gara aangoo hin dhufin barreesse argitaniirtu ni gaabbitan jedhe. Lammaan hafee Abiyyi gara aangoo dhufuun kun Oromoof dogongora guddaadha gaabbuuf jirtu jedhe kun amma gaabbii guddaa keessa himee jirra. Kanaaf Jawaar gaafa walaatis mormaa ture hayyee eega isin jettan jedhee Jawaar dhiis achi booda eega itti seenteen booda wanti jiru nama kana dogongora jirus irraa sirreessanii akka inni kanarra deebi'u maalummaa qabsoo Oromoo akka namni kun hubatu gochisiisuudha wanti jiru. Achi booda inni paartileen Oromoo hundinuu biyyatti galanii wanna jedhanii achi booda amma kaardii lamaan taphachuun hin jiru. Namni kun nu haa ceesisu jedhe uummanni Oromoo almost harki caalu parsantii 95 jechuu hin danda'a Itoophiyaa. Namni kun nama gaariidhaan nu haa ceesisu jedhan eega biyyatti galtee ce'umsi kun biyyatti haala ce'umsi kun itti galma gahu mootummaa kana jabeessaa wajjin deemuu haga filannoo malee kaardii lama taphachuu hin dandeettu. Filannoo kana ka fudhate eenyu uummata Oromoo harka caalu malee Jawaar miti. Jawaar waan uummanni barbaadu waan nu barbaannu godhe. Hayyee eega nu haa ceesisu jettan kaardiin biraa ka taphatamu hin jiru amma booda bilisoomnee jirra. Mootummaan biraa hin jiru hunda keenyatu jechaa ture. Jawaar irra dhiibbaa akka godheen uummatuma Oromooti nu harki caalu jechuudha. Warroonni jalqaba irraallee mormaa turan hin garuu muraasa warra qubaan lakkaa'aman. Maajoritiin garuu harki caalu Abiyyi deeggaramuu qabaadha. Taate hayyee. Jawaar maaliif kaardii lamaan taphachuu hin dandeettu. Hayyee eega nu haa ceesisuu jedhan nu haa ceesisuudha itti amananii hojii isaa ilaaluu malee. Ammallee qabsoo wanni hunduu wannaa qaba lafa takka hin qottaa hin facaaftaa hin aramtaa hin haamtaa yeroo haamaa san gara qonna jalqabaatti hin deebitu haamtee tuultee akkasitti deemte jechuudha malee yeroo silaa midhaan haamtuu san lakkii bakka jalqabaa qonnatti deebuu qabna qonnee waan gahe kana balleessuu qabnaadha garasitti deemuun hin danda'amu. Eegamoo mootummaan kun nu haa ceesisu jedhamee itti amaname maaltu ta'uu qaba mootummicha kana deeggaruu haga inni hojii gaarii irra jiru haga inni kanarraa hin badin dhugaa dubbachuuf Abiyyi sammuna yeroo jalqabaa san haalli jiru gaarii ture haasofni isaas garuu dhawaatumaan guyyaa keessaa dubbiin baxaabatamaa dhuftee deeggartoonnis Jawaar namni isa dura harka jalaa fudhatee hin jiru ofishaalii jechuudha warroota hooggantoota keessaa. Achi booda namni kun hojiin isaa hin taane harka jalaa fudhachuun eegalame. Waan dabrisaniin Oromoo hundatu sobame Oromoo hundatu ganame malee wanni Jawaar isin sobe hin jirtu wanni Jawaar nu sobe hin jirtu. Jawaar nutu mormaanii ture dhaabadhu rakkina biraa qabdaa hinaafaa maalidhaa jechaanii ka ture ummata nu jechuudha. Hoggansi ummata dhagaa. Kanaaf gaafas illee inni jedhee ture. Yoo
eega isin jettan dhiise garuu hin gaabbitan nuun jedhee ture Jawaar. Barreeffama isaa asirra isinii kahaa hin laaltan. Barreeffama isaa akkuma namni hunduu arge jechuudha. Kanaaf achi booda wanni jiraa hundinuu ifumatti gadi bahaa dhuftee namoota akkuma takkaan jalaa harcaa dhufe. Kaleessa isa deeggaruun kenna ammoo dogongora hin turre. Waanuma godhamuu qabutu godhame. Har'a hoo waan kaleessa dabrisaniin kaadireleen bilxiginnaa wanni isaan gadi baasan akkasumas warroonni paartilee mormitoota biraa warroonni bilxiginnatti maxxanan muraasni wanni isaan haasawa duraanii gadi baasan akkasumas warroonni paartilee mormitoota tokko hinaafuma dhuunfaa qabdaniif populaaritii namni kun qabu kun hinaafa malee waan biraati miti. Populaaritii isaa wannachu kun hin danda'amu. Oromoo hundatu sobame wanni Jawaartu nu sobee Jawaar nu gurguree Jawaar ofii of gurgurte. Lammaa Magarsaa akka confused ta'e akka ukkaanfamee akkasumas sagaleen isaa haasa'ummaan inni taaziyaa irratti godhayyuu uummata bilxiginnaa sirrii malee rifachiise. Yeroo lammaan haasawa godhu istaadiyoomiin guutuun iyyaa ture. Uummanni deeggarsa lammaaf gochaa turanii uummanni sagalee dhageessaa iyyaa ture. Sodaa lammaaf qabanirraa kan ka'e haasa'uma inni taaziyaa gubbatti haasa'iyyuu haasa'uma noormaal jechuudha. Haasa'uma fayyaalessa. Akka OBN hin darbine godhanii jiru kun waan guddaa nuuf ibsuu danda'a jechuudha nama waa sirriitti hubatuuf. Lammaan akka ukkaamsa keessa jiru nu gala in hubanna. Garuu gaafin nuti lammaaf qabnu waraana biyyattii ati hoogganaa waraana biyyattiiti noormaali hoogganaan waraana raayyaa ittisa biyyaa aangoo jechuun hoogganaan waliigala Abiyyuu Ahmad mataa isaati akkasumas hoogganaan waraanaa namtichi eenyu Adam Ahmad nama jedhamu nama naannoo Amaaraati. Abbaa Duulaa Faantilleen aangoo kanarra turte asiin dura waanuma akka uffata bituu maalii waan kanneen malee aangoo guddaa waan qabaniyyuu natti hin fakkaatu. Garuu ammoo dhugaan biraa talafarra jirtu aangoon tun aangoo guddoodha. Maqaa keetiin uummanni Oromoo dhumaa jiraadha. Ammoo wanni nuti Lammaa Magarsaa gaafachaa jirru. Yakki uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru hoggansaatiin irra jirtuuni. Wannummaan sitti hafeeyyoo haaftu yoo marhammaatte rizaayin godhii keessaa baay'ee paartii makanayyuu keessaa. Wanni jara barbaadanillee guddaan akka ta'e hin beekna. Garuu kabajaa uummanni Oromoo siif qabu hagammaatillee sirriitti hubachaa jirta. Arguttillee jirta. Xiqqoo filaalii waan jedhu sirriitti ammallee irra deebinee siidhaamuu barbaanna jechuudha. Kanaaf Lammaa akkati rakkina keessa jirtu rakkina amma waan anamma akka dhuunfaatti namoonni odeeffannoo qaban hin beekan rakkina jiru. Garuu Lammaan akkamitti ukkaanfamee achi keessa ta'a maaliif hin dubbannee maaltu isa qabee wantoota hedduu kaka'eef hin taanetu jira. Kanaaf akkasitti osoo walii hubanne gaarii natti fakkaata. Amma booda konfiijiniin uumamuu hin qabu waan asiin dura dabreen. Fakkeenyaaf qabsoon asiin dura biyya alaa kana turte walirra duuluu gandaan dhaabboliin waan dabre kanniin waan namni haasa'e waan asiin dura dabre haalli taaktikni qabsoo akkas ture. Yeroo Jawaar Muhammad wayyaanedhaan lolaa ture namoota sa'a 24 Jawaar marra duulaa turantu jira. OMN balleessuuf Oromoo mata'anii sa'a 24 ka hojjechaa ture. Wayyaanee dhiisanii namni kun akkamitti hoggansa beekamtii hagaagana gahu argate akkamitti taaktikaan nu caalee hinaaffaa qofa irra namoota Jawaarin lolaa turantu jira. OMN balleessuuf dhagaan isaan hin buqqisin hin jiru. Waan muraasni illee galma gaheefii jira jechuudha. Kanaaf amma wanta asiin dura dabreen jajjaj wal gochuu wal wannachuu wanni asiin dura dabree jira. Amma booda uummata Oromoo maaltu fayyada? Garamitti adeemuu qabna? Maaltu nurraa eeggamaadha malee waan asiin dura dabree wannachuu hin qabnu. Ammallee kaardiin guddaan bilxiginnaan taphachaa jirtu na amana Jawaar fa'ii waan guddaa irratti gaggeessuuf akka deeman ifa gala. Uummanni Oromoo kana awweer taanee eeguu qabna. Bineensa guddicha ofirraa kaasuu irratti haa xiyyeeffannoo dhimma xixiqqoo itti deebinaa jechuudha. Ammaaf dhibeen koronaa kunis waan hamaadhaan dhibee addunyaa guutuu galaafataa jiru. Garuu ammallee wanni konfiyuuz nama godhu
guyyaa tokkotti nama 25 dabalanii dheengaddanatti fakkaata. Wanni kun ammoo maaliin wal qabataa ka jedhu qorannoo barbaada. Doktoroonni akkasumas hayyoonni siyaasaa waan kana sirriitti qorachuu qabdu. Uummanni Oromoo bilxiginnaan tufamteerti. Wanni amannuu irraa eegamu qoqqoodamiinsa bilxiginnaan gandaan amantiin uummata qooduuf barbaaddutanii namoota barumsaa hin qabne namoota nama barreeffamumayyuu barreessuu hin dandeenye. Bilxiginnaan paartii do'a akkana nama arrabsi jedhee maallaqa namaa kafalee boodigaardii namaa godhee mana namaa kennee konkolaataa bareedaan namatti kennee nama akkanaatu nama akkanaa fa'aatu bilxiginnaa waan fokkata dalagaa daa'ima waan hin bareenne hedduu hojjechaa jiranii. Maraafuu galatoomaa ulfaadhaa gaafiin qabsoon itti fufaa. Anis amma booda haga danda'een miidiyaa irraa hin fagaadhu nagaa qabaadha.